ibidda si gubamoo sin gubni on beeyni qabsiisu namni. Lubbuun baddata kan deebitu. Lubbuun namaa baduu hin qabdu. Qabeenyi baduu hin qabu. Miidiyaa namni jiru namni bakka adda addaa jiru osuma ragaa hin qabne kana waliin fixuun waan faayidaa qabaatee miti jechuudha. Silkii banannee bakka nuti tolti teenyee bakka simijjoo itti teessee akkana ta'uu qaba kun kan akkana godhuu qaba kun kan akkana godhu jechuu dandeessa. Hojjettoota daawwattoota keenya viidiyoo kana like share subscribe godhaadha hanga dhumaatti nu wajjin turaadha daawwadhaa. Hojjettoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Sagantaa araan tana qabannee waliin isin dhiyaannee waa'ee rakkoo uummata keenyaati. Rakkoo uummata keenyaa kun yeroo hedduu deddeebiti. Rakkoo deddeebitu keessaa rakkoo daangaati. Rakkoo daangaa kun walii bu'iinsi daangaadha beekamaadha yeroo hedduu keessaafuu daangaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalii gidduu jirtu yeroo hedduu deddeebi'a. Nuti yeroo hedduu dubbanna. Daangaa kana gidduu deddeebi'u tanaaf rakkoo tanaa sababa wanti ta'e maali wanni jiru namni gartee walii bu'iinsa daangaa kana sababa amma akka gabaasni gartee dhaabbata gamtoomanii tokko baasetti rakkoo kanaaf bu'uura wanni ta'e referendamii kana dura geeffamee jira. Bara 2018 illee akka lakkoofsa bara Awurooppaatti uummanni toora gartee miliyoona tokko olitti lakkaa'amutu naannoo Somaalii irraa buqqee naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti akka jiraatan faca'anii jiraatanii maatiin hedduutu itti ajjeefamee balaa hedduutu gahee gaafasanii rakkoo guddaa keessa uummanni ture. Walii bu'iinsa saniif bu'uura wanni ta'e waldhabdee siyaasaatti jaanii gartee qaamolee biyya keessatti nagaa buusuun barbaanneetu gocha san raawwatee janiiti himachaa turanii. Ammaan tanoo rakkoon sun maaltu deebisee amma toora baatii sadii egaa gartee walii bu'iinsa kun deemaa jiru. Nama gabaasni gartee dhaabbata gamtoomanii kun akka baasetti toora nama 280 olii tu 280 oliitu qeefi naannoo isaanii irraa buqqee jira jaa naannoo Somaalii fi Oromiyaa irraa. Kana lamaan gartee naannoo aanaa Cinaasanii fi naannoo Somaaliitiin daangesanii fi gama Boorana Bahaa fi gara Moyyaalee kanaan jaa. Rakkoo kanaaf sababa wanni ta'e maali wanni jiru walii bu'iinsuma gartee referendamii kana jaa ifaa miti jechuudha. Wanni tokko gaafii takka guddoo wanni ta'e wanni gartee qaamni mootummaallee gartee qaama nagaa kabachiisota federaalaa raayyaa biyyaa achitti bobbaasee jira jaa. Uummanni kun nageenyi gaa hanga tokko ifaafatti wanni bu'een jirtu namni jira lubbuun namaa hedduun akka baay'ate gabaasa kanarra mul'ata. Gabaasa kana isin garsiifna. Gabaasa kanarra akka mul'atutti isinis gabaasa kanarra ilaaltanii iyyatee saniini lubbuu hedduutu badee miidhaan gartee qaamaa nama hedduurra ga'ee barbadaa'uun qabeenyaanis qabeenya hedduu barbadaa'ee buraalee misoomaa hedduu barbadaa'ee namni qe'ee fi qabeenya isaa buqqee sharaa fi bakka adda addaatti jira. Namoonni bakka adda addaa sharaa laastikaatii fi adda addaa keessa qubatanii jiran kun gamalachuutiin jechuudha. Rakkoo nyaataa qaban hanqina nyaataa qabanii qeerraa buqqanii jecha yaala fayyaadhaan harkatanii gabaasa kana ja'anaa miti qayyachuu jiru. Yaala fayyaadhaan harkachaa jiranii barnootaas yeroo barnootaas geessee jirti barnootaas namni kun namni buqqee qeerra hin jirre akka itti baratu hin qabu. Meeshaalee nyaataa itti godhatanii hin qabanii waan nyaatan sun qabanii haala hamaa keessa jiran jechuudha. Kana amma gama Itoophiyaatiin gartee mootummaa federaalaatiin dhaabbata ittisa balaatu waan kana himee jira. Gama Oromiyaatiin ammoo dhaabbanni buusaa gonfaa gana lakkoofsa kana adda baasu jira. Uummata gargaarsa barbaadu adda baasu jira jedhanii. Gama naannoo Somaaliitiin ammoo dhaabbata sagantaa nyaata addunyaatiif kana wajjin koolaaboreeshinii godhanii qindoominaan hojjechuu jiranii ja'a. Gabaasni kuni haala akkana jira jechuudha. Haala fokkotaa jira jechuudha. Uummanni gama lamaanii miidhamu kun uummata kami? Waan ajaa'ibaa takka waan isinitti ta'u namni hedduun namoonni garaagaraa biyya biraa ta'anii bakka adda addaa ta'anii akka fedhanitti ilaalcha fedhan qabaatanii uummanni Oromoo fi Somaalee kun walii diina jee uummata himuu jira. Uummanni Somaalee fi Oromoo seenaa keessattis yeroo tokkottuu diinummaan qaban diinummaan isaanii jirtu. Fuuldurallee diina ta'uu isaanii wanni gartee amma dura seenaa keessatti diinummaa isaanii agarsiiftu akka hin jirtu jechuudha. Uummanni kun waa walitti diinummaaniif hin qaban. Uummata hooshii, uummata gartee amantii takka qabu, uummata naannoo tokko qubatu, uummata aadaan hawaasummaa isaa akkaataan jireenya isaa wal fakkaatu. Uummata walirraa fuudhee wali kannee daldalatee wal qubsiisee gaafa kun baqate kan qubsiisee gaafa kun beelee kun nyaachisee gaafa kun rakkate kan dahootee fi waliin as ga'e uummanni kun qabsoo Oromoo keessatti yoo deemtanii ilaaltan jechuudha. Yoo wallaala dila san qabaannee diina uummata kanaan jenne malee ammaan tana namoonni ilmaan Oromoodhaa namaan lakkoofsan hangam takkaatu naannoo Somaalee keessaa fi biyya Somaalee guddittiidhaa fi Jibuutiidhaa fi bakka adda addaa keessa jira.
ni beektan lakkoofsaan tokko jechuun nama hedduu. Hayyeen Oromiyaa keessoo Itoophiyaa keessoo Finfinnee keessoo hangam takkaa jiru uummanni kun dirree dhawaatii fi mooyyaalee fi bakka hundaan uummanni kun uummata adda bahuu danda'u miti. Uummata addaan baasuun danda'amu miti. Diinagdee namni fagoo taa'ee walitti diree uummata kana waliin fixuun uummata tokko wal fixu jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya mee jidduudhaan viidiyoo kana daawwannee walitti adeebinu. Viidiyoon kun dhaamsa jabaa qaba. Viidiyoo kana dhageeffadhaatii walitti deebina. Mata yeroo dheeraa Rabbiin wajjin uume tokkoffaa wajjis dhalatanii dhiigaa fi obbolummaa jabduu qaban fakkiif yoo fudhanne qabsoolee asii dura tasirna addaa keessa gaggeeffamte akka jeneraal Addasee Birruufa ka wajjii wareegaman ani ilma adeera kiyyaa Ahmad Taadii Kajaamu magaalaa Galamsootitti ummata shanyii dheeraa wajji jiraachuu turan jechuudha. Obboleessa ture. Obboleessa jechuun ummata dhalootaanis ollummaanis obboleessaati. Akkamii waliin jiraataa ture? Fuudhaanii ilmaa fi intala eessumaa fi soddaa wal keessa jiraatanii wal keessa qubatanii wal keessatti guddatanii waliin jiraachuu turan. Uummanni lamaan hanqana firoomaa fi walitti hidhansa qabu kuni daangaa irratti yeroo booda qaama biraatiinis haa ta'u walitti bu'iinsi uumamu ture rakkoonis ture nageenyi sunis jijjiiramee ture jechuudha. Kun maal irraa ka'e akkamitti ture? Eenyuunis ka'aa ture? Dhaloota wajji qabaa sirna dheeraadhaan wajji jiraataa gumaa wajji baasaa qaraxa waliif kennaa wal awwaalaa wajji jiraata. Amata 24 booda moo dhukkuba guddaa seenee dhukkubni sun kararraa dhufee mangistii jirtu santu harkaa qabaa isiitu facaase sanyii badduu kana nuti ulee nutti kennaniituma wal garafaa turree waan nuti wal fedhinnaa waliin miine miti waliin deemnu miti. Uummata tokko yeroo dheertus waliin ka jiran dhaloota jiruuf jireenyi isaanis waliin takka amantiin takka addaas hin beektu lammii tokko sababii adda addaatiin rakkoon bal'aan akka jidduutti uumamtu taasisanii siyaasaan taane hojii manaa godhanii fi hawaasni kun waliin bu'ee nagayni akka badu lubbuun namaa akka baddu qabeenyi akka faca'u taasisanii jiran kun adeemsa warri shayxaanaa lubbuuf yookiin jiruu isaanii dheereffachuudhaaf hawaasa kana waliin buusaa dalaganii guutumatti uumama isaanii irraa qabanii waliin nagaan jira. Lammii tokko hawaasa tokko waliin bu'iinsa hin fakkaaneetu gidduu bu'ee jiruu fi jireenya namaa kan balleessu harka diina biraatiin rakkoon kan gidduu bu'aa ture dhaamuu qabaadha. Manguddoon keenya, sheekkan keenya, ulamaan keenya dhiinni tokkoffaa amantii musliimaa keessatti tokkoffaa warra kana keessa wanni kun bu'uun qabu tahee kun akka hiikkatuuf hidda isaarraa buqqaasuuf bu'uurarraa akka hiikkatuuf wanni godhamuu qaba. Hawaasni keenyaas beekee lubbuun badde takka hin deebitu. Lubbuun namaa baduu hin qabdu. Qabeenyi baduu hin qabu. Rasaasni dhaabbatee fayyaa kana lafa qabsiifnee hawaasa buqqa'ees deebisuudhaan kanarratti hirmaannaa mootummaallee jiraachuu akka qabu asumaan dubbachuu barbaanna. Hawaasni Oromoo hunda baadhachuudhaatu irra jira. Kanaa miti sabaa fi sablammoota biraattis illee akka fakkii tahee ummata kana biyya isaanii keessatti akka wal danda'ee jiraatu tokkummaan akka jiraatu. Innaa uummanni kun dhiiga tokko hin ta'inuu firaa hin ta'inuu amantii takkan qabaatiin uummata adda addaa ta'anii namni ollaa isaatii wajjin uummata hojii jiraatu wajjin nagayaan jiraachuu dirqama godhachuu qabu malee filannoo miti nagayaan jiraachuun. አሁን እያገኘን ባለነው መረጃ የሶማሌና የኦሮሞ ህዝብ በሰላም እንዳይኖሩ ጥረት የሚያደርጉ ጥቂት ግለሰቦች እዚህም እዚያም አሉ። ነገር ግን ወለክ ጅቡታን ዲብኔ ዱጋ ጅብቱራ ዳበኔ የጥቂት የግለሰቦች ክፉ ሐሳብ በርካቶች ካልሸመቱት በርካቶች ካልገበዩት በርካቶች ካልተጋሩትና ካልገዙት የጥቂቶች ሆኖ ስለሚቀር መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ክፉ የሚመክሩ ስለ ግድያ ስለ ዘረፋ የሚያወሩ ግለሰቦችን መከላከል እንኳን ባንችል ተባባሪ ሆነን የጥፋት አካል እንዳንሆን በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። አክቲቪስቶች፣ አርቲስቶች፣ የተለያዩ የሙያ ሰዎች ቆስቋሽና የሚያጋጩ ጉዳዮች ከማድረግ ይልቅ የሚያስማሙ የሚያስታርቁ የሚያቀራርቡ ስራዎች ላይ ሚናችሁን እንድትወጡ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ነጋን ጅራቹላፍ ነሙ አትዮ ነገ በርባደ ሁን ነገ በርባደ ዮ አቲ ነገን በርባደ ነሙ ኩስ ነገን በርባዱ ኡመነ ሁላችሁቱ ኡመት አፋን ከየከናት ደገው
ummata gartee afaan addaas beeku ummanni kullachuutu dantaa isaaniitiif egeree isaaniitiif jireenya isaaniitiif jecha wajjiin akka jiraatanii dhaame jechuudha. Namni ilmi namaa hundinuu waan san dhaamu qabu. Adamtuu laatiitu qalbii sirreessee dhimma kanarratti orma kanaan Somaalee Oromoo wal bira deemnee dhaggeeffate duraa ta'u nama cangamaa qabna yeroo Oromoo kana qabnaan waan jettuun abooloti biyyaa malee biyyee dirree biyyee hedduu qabna haadhamtee hunduu biyyarra fuulleeffadhaa sin galaan wani daangaan gamaa gaman haa ciramtuuf ormaan yoo rakkoo mooyyaleetiif rakkoo maaliif wanni kana uumateen mooyyalee waggaa jiran dhaloota kan ture maaliif baadiyyaa ta'e dabarfama uumame wayyaaneen namtu turte handuman duraan nurra leenjifte dhugaa deemte. These are the most destructive group. Oromoon uummata hadhiidoo miti uummata sirnaan bulu hadhiidoon taphachuun qabu jechuudha. Hojjamtoota daawwattoota keenya mee jidduudhaan viidiyoo kana daawwannee walitti haa deebinu. To an extent, yes, there are people who want this to continue, people who benefited from it, and people who think that this is a way of coming back to power. Dhugaadha namoonni walitti bu'iinsa kana itti fufsiisuu barbaadan ammas ni jiru. Isaanis warra faayidaa achirraa argatanii fi karaa kanaan aangotti deebi'uu barbaadanidha. Hamma kana socho'aa jiru. Dhugaan dhokachuu hin qabne garuu uummata kana walitti fiduuf nutis hamma hojjechuu qabnu hin hojjenne. The issues of Moyale and Chinaksan, it's not Chinaksan now, it's Tuluguled here. It's along that line. Need a bit more time to bring the community. There are some genuine. Dhimmi Mooyyalee fi Cinaaksan yeroo barbaada. Naannoo lameen kanatti fedhii siyaasaatiif jedhamee gocha uummata walitti buusuu hamaatu raawwatamaa jira. Gama keenyanis ta'ee gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin hojiiwwan baay'eetu hojjetamaa jira. Haa ta'uti garuu namoonni kana raawwatan itti fufaniiru. Amma namoota sana adda baafnee seeratti dhiyeessuu fi walitti bu'iinsi kun furmaata waaraa akka argatu gochuun gahee keenya. Kanaafuu xiyyeeffannoon keenya guddaan yeroo ammaa isa kana ta'a. Keessaafuu wanta akka ilaaluu qabdan uummata amma garrii fi Booranaa kana uummata girii fi jaarsoo kana uummatuma ilmaan abbaa tokkooti. Seenaa deebiinii ilaaluunis ilmaan abbaa tokkooti akka fedhan namni dahaabuuroo akka fedhan haajuu malee namni waan diinomsuu hin taane waan addaan diiguu hin taane waan addaan baasuu hin taane addaan baasee namni miidiyaa namni jiru namni bakka addaa jiru osuma ragaa hin qabne akkuma fedhetti addaan qoodee uummata kana waliin fixuun waan faayidaa qabaatiif jechuudha. Nagayaan jiraachuudhaaf namu ati yoo nagaya barbaadde kun nagaya barbaada. Yoo ati nagaya barbaadde namni kun nagaya barbaadu. Uummanni kullachuutu uummata afaan kiyya kanas dhagahu. Uummata gartee afaan addaas beeku. Uummanni kullachuutu dantaa isaaniitiif egeree isaaniitiif jireenya isaaniitiif jecha wajjiin akka jiraatanii dhaame jechuudha. Namni ilmi namaa hundinuu waan san dhaamu qabu. Gama kanaan rakkoo guddoo tana dhufte tana uummanni gama lamaan jiru abbootii gadaatii fi ugaasonni maal godhu jiran. Isaanis akkuma nama wallaalaa kanitti akkuma nama miidiyaarra jirutti gama tokko goranii lolu jiran immoo uummata kana dhugaa uummata kana waliin buuftu laalaniiti dubbitan fixu jiran. Qaamni mootummaa qaama siyaasaatii fedhii siyaasaa jala deemu. Fedhiin siyaasaa ni jijjiiramti yeroo adda addaatti. Gaafa waliin bu'insa barbaadanii jira. Waliin buusuudhaaf jechuudha yoo achi keessa harkatan. Gaafa waliin bu'insa dhaabuu barbaadanii jira yoo achi keessa harkatan. Yoo isaan tirfii qabaate. Warri siyaasaati. Abbootiin gadaa, manguddoonni biyyaa, abbootiin amantii, uummanni silaa gartee uummataaf yaadu, uummanni hegeree uummataatiif yaadu, uummanni faayidaa uummataa gartee walitti tolchee nagaa wal jiraachisuu deemu kun maal yaadu jiran maal dalagu jiran. Hanga ammaa sagalee isaanii dubbii isaanii akka hin dhageenye. Yeroo dabrees gartee namoonni hedduun wal fixanii gartee wanni meeqa dirree dhawaa keessatti bakka adda taatee booda araarumaan yeroo sanis wanni sun qabbanaa'e. Maaliif manguddoon abbootiin gadaa abbootiin amantii maaliif ta'an hangammaa maal godhu jiran waan kana namuutu ibidda qabsiisuu ibidda irratti gartee benziila naquu oowwisuu osoo hin ta'in qabbaneessuu bishaan itti naquu nagaya buusuu maaliif hin yaadne maaliif sana hin dalagne waan kanaatu gaafiin ijoo ta'e qabu qabaa jechuudha. Namuutu bakka jirtanii hanga jirtanitti hanga beeytanitti nagayni akka bu'u barbaada. Namni ibidda qabsiisee ibidda qabsiisa kana gartee ibidda si gubamoo si hin gubne hin beeyne hin qabsiisu namni. Ibidda qiyaasaa beektu qabsiifte malee ibidda yoo deemee gartee sillee gubuu danda'u qabsiisu namni. Kanaaf waan kana qixa sirriitiin hubatanii namni hundinuu xiyyeeffannoo itti kennee ilmi namaa waan kana sirriitti ilaaluu qabu.
akka nuti toltetti gartee silkii banannee bakka nuti tolte teenyee bakka simijjoo itti teessee akkana ta'uu qaba kun kan akkana godhuu qaba kun kan akkana godhu jechuu dandeessa. Eenyu ilma eenyuu fi eenyuuti namni kun maaliif daldaltiin maaliif yoos taatee hoo achi jiru sun akkas godhansa yoos taatee hoo kun yookiis amma sababa gartee namni as ta'ee waan fedhe miidiyaa irra jiru jecha naannoo adda addaa keessatti ilmaan miskiina gartee dalagatee itti haadha abbaa gargaaru waan ga'u jiru argu jirtan. Maaliif namni yaaduu dhaba waan kana yoo na taatee hoo sun jee yoo gartee haati namnichi dalagatee gargaaru kun haadha xiyya taatee hojii maaliif iyyaan akka nama gartee waan guddaa dalagu jiru tokkotti haa dhufanii isaan sanuu asuma mana jaarraa fi maal goonaa ni gargaarraa waan walitti jibu jirra jechuudha. Haan ka jiru gargaarutti hin jiran ka dhukkubsatee wal'aanutti hin jiran kijiba jechuudha kun walitti jibu tan dhiibnee dhugaa jirtura dhaabbannee jechuudha. Nageen barbaadu namni ajaa'ibatti adii bara namni nageen barbaadne yoo jiraate sun rakkoo mataa isaatii nama qaxxaamuru. Namni ilmoo teetiif nagee osoo barbaaddu mataa keetiif nagee osoo barbaaddu warra keetiif maatii teetiif nagee osoo barbaaddu nama biraatiin waan kana balleessi lubbuu namaa balleessi qabeenya namaa balleessi akkana godhe namaan jechuun waan gartee seeraatiis miti waan safuutiis miti waan aadaatiis miti waan amantiis jechuu miti namummaadhaa ala jechuudha. Namni nagee yaada tola yaada qabbana yaada jaalala yaada waliif fituu yaada wajji jiraachuu yaada. Nuti hundinuu hanga dandeenyutti hanga hubannutti hanga beeknutti walitti dhufeenya uummata kanaa haa cimsinuu abbootiin gadaatii fi manguddoo fi dargaggootaa fi namoonni miidiyaa hawaasaa kanarratti jechuudha. Dhiibbaa uumuu danda'u hundinuu dhiibbaa uumanii uummanni kun tokko ta'anii akka jiraatan yaadu qabanii isiniin ja'a. Hojjettoota daawwattoota keenya viidiyoo kana laayik, sheer, sabskiraayib godhaadhaa nu jajjabeessaa.